Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtuun isiniin jedha warroon amantii biroos fayyaa keessanii obboleeyyan kiyya osoo kutaan isiniin qoodini akkam jirtu. Duraan dursee baay'ee naaf galatoomaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya warri koomentii babbareedduu naa barreessitan akkasumallee warri sabskiraayib naa gootanii na jajjabeessitan naaf galatoomaan isiniin jedha. Har'a mee maal qabattee nuu dhuftee yoo naan jettan akkuma gorsaatittis ta'e hundumti keenya waan beekuu qabnu tokko jedheetiin yaada. Innis maasseetanii qaalii abbaan manaa keessan godhaa isiniin jedhe waan abbaan manaa keessan ittiin tolin tokko dhiisaa isiniin jedhe dhiisaa. Amma ustaaz kenna ustaaz Muhammad Bayaan hundumti keenyaa ni beekna yeroo darbe sababooniyeetiif ustaazota hedduu walittis bu'anii baay'ee lubbuu kiyyan baasa haga jedhan darasii gayanii jaalala isiif qabaniif jecha waa hedduu ta'anii namni hedduu maqaa sitti baasee waa hedduu isaanirraa dubbatame jechuudha. Har'a kaakunoo miisejii isaan laxxafan piroofaayilii irra isinii kaa'eef jira. Waan an godhi jedheen godhuu dhiiste qaalii kiyya hin fudhattu waan an jedheen hin fudhattu. Hiriyyaa isii wajjin viidiyoon hojjetin jennaan hin diddee. Ishii eega viidiyoo hojjechuu barbaadde fuula keessatti haradhu jedheeni hin diddee. Micayyoo tanarraa gori jennaan hin diddee. Isii dhabuurraan hiriyyaa tiyya dhabuurra si dhabuu wayya naan jettee. Ani siif hin ta'u nama biraa soqadhu erga akkas ta'e naan jettee jedhanii amma viidiyoo misejii laxxafanii jiru. Yeroo muraasa booda sagalee isiis olin baasaa waan isiin naan jette sagalee isiillee olin baasaa jedhanii misejii isaanii fuula FB isaanii irratti laxxafanii jiru. Innaa shamarran keenya abbaa manaa keessan waan isatti hin tolin eeganatti hin tolle dhawaa wayiifuu ittiin tolle. Dhiisii ati bakka sin fayyadu sattaradhu eega siin jedhe sattaradhu abbaa manaa keeti. Ana malee namni biraas ilaaluun barbaachisu. Fuula kee dhuffadhu yeroo viidiyoo hojjettu eega siin jedhe dhuffadhu. Dhuffachuu qabdaa. Qaalii isaa gochuu qabdaa. Keessattuu shamarran keenya yeroo baay'ee namoota nu jaallatan dhiirota san jaalatan hin tuffatu kiiloo isaa gadi buusu jechuudha. Sirrii miti yoonni akkana. Maaliif abbaa manaa keessiif jecha waa hedduu ta'ee siif jecha hiriyoota isaatiin walitti bu'ee ustaazota diiniif saba diiniitiin walitti obbolooman hundaa wal dhabee jedhe ati akkamitti akkana goota? Fuula keessatti tarachuu waan xiqqaadha waan guddaa miti kun. Fuula keessatti taratti waan inni godhisiin jedhe goote viidiyoo sin hojjeti yoo siin jedhe hojjechuu dhiiste. Homaa sirraan hir'atu jechuudha. Maaliif bultii kee diiguur, bultii kee dhabuur, bultii kee keessatti gagaa uumuu irra waan inni godhisiin jedhe san yoo goote si miidhuu jechuudha. Maaliif atamma yoo fuula keessatti taratte wanni si miidhu hin jiru sattaradhu eega siin jedhe nama kanarraa gori yoo siin jedhe sababa inni nama sanarraa gori siin jedheef hubatti irraa gaafatte sababa maaliitiif jettee waan jirus ibsitee fi akkasitti yoo walii galte bareeda. Isii dhabuurra si dhabuu naa wayyaa wanni jedhu kun immoo sirrii miti. Shamarran keessan bultii keessan caala hiriyyaa teessan filattanii. Hiriyyaan teessan maal isinii gooti? Gaafa bultii keessan keessatti hiriyyaan guyyama tokko kaatti wal dhabdee ittiin wal gantee haga macarrashaa walitti deebuu dhabuu dandeetta. Garuu bultii kee keessatti yoo wal lolte si yoo ittiin wal dhabde sabbaa warraa kee wali araaramtaa warra olis araarsaa firri olis araarsa walitti deebitoomaa addaan hin hiikkattu jechuudha. Dagasuun addaan faffagaatu. Innaa kanaaf bultii keessan caalaa wanni isin dhiyaatu hin jiru. Abbaa manaa kee qaalii abbaa manaa keetii godhuu qabda jechuudha. Amma akka shari'aan keenya dubbatutti abbaan manaa kee har'a warruma kee hin dhaqii yoo siin jedhe warra kee wanni sii caalu jira hin jiru. Har'a warruma kee hin deemii yoo siin jedhe hafuu qabdaa jedhan. Kun ustaazonni hin dubbatu abbootiin amantii kenneen hin dubbatanii. Abbaa warraa kee qaalii abbaa warraa kee godhuu qabdaa jedhanii kun immoo hiriyyaan immoo warra namaan caaltu warra keessiif hin caaltu hiriyyaan waanuma fedheeyyuu yoo ta'e jechuudha.
Innaa kanaaf immoo obboleeyyan keenya dhugaa of qusadhaa warri bultii keessa jirtan bultii keessan hin gaaga'inaa, bultii keessan qilleensaan dhoofsisinaa, bultii keessan qilleensaan seensisinaa. Amma ustaazni kun isii keessaan gorsanii dadhabanii jennaan miisejii kana ol baasan ummataaf ibsuudha jechuudha. Maaliif yookaan akka tasaa ta'e isii dhiisee sheeyitichi kun maaliif dhiisee akkan jennu ummata isaanii beeksisuuf rakkoo isaanii himataa jiru. Kanaaf gorsa san keessaan si gorsan ati dhageette sila hadda miisejiin keetis ol hin bahu sagalees ol baasuuf qophiidha na eeggadhaa jedhaa jiru. Kanaaf obboleeyyan keenya bultii keessan keessa qilleensa of hin narsiisinaa. Namaaf jettanii bultii keessan hin diigina waanuma fedheeyyuu yoo ta'e. Bultii keessan maaltu isin caala? Bultii keessan wanni isin caalu jiru jechuudha. Kanaaf nama biraa soqadhuu ani siif hin ta'uu naan jettee sababa ani kana jedheenii fi qalee abbaa warraa keetiin goon abbaa warraa kee yoo waan kanaa godhisiin jedhe abbaa warraa kee maa akkana goote jedhee osoo illee ati deemi nama biraa soqadhuu jettee miidhamaa shamaruu malee dhiiraa miti yeroo baay'ee. Bultii kee yoo diide odoo namni si harkaa diigatu diiguu baattee ka ofiin diide dhiisiitii miidhamaa si ta'a jechuudha. Miidhamaa si ta'a. Deebitee hiree akkasii argachuu dhabuu dandeetta. Deebitee seena'uu dandeetta. Si galee kanaaf bultii keessan hin diiginaa. Namaaf jettanii yookaan namni isin gorsee namni kun siif hin ta'u namni kun sitti hin qixxaatu ati nama kana caalu argachuu dandeetta jedhee hiriyyaan kee sun karaarraa si balleessuu danda'a. Miti ta'uun qabu gorsa hiriyyaa keetii hin dhaga'iin hin fudhatin bultii kee namaaf hin qoodin. Bultii kee keessa akkamii akka jiraattu namaaf sheer hin godhin. Ufumaa keetii ofii gadhoofadhu jiraadhu. Bultiin ta'e sun inshaallah namaa gattaate waan barbaadde yoo taate. Inshaallah hiriyyoonni keessii oli jiraatan yoo ta'e ati bultii teessan keessa gammadii jiraadhu. Hiree rabbi sii qoode waan ta'e itti gammaduu qabda. Bultii kana caalu argadha, bultii kana olii argadha jettee sammuu kee gaafii keessan galchinsiin jira obboleettii tiyyaa. Maaliif yeroo baay'ee ni jira wanni akkanaa. Shamarran yoo ol bira gahan waliin mari'atu akkanaa fi namni kun akkanaa waan akkasii olii hasaasu jira. Bultiin ta'e gaaris yoo taate gaarummaa bultii ta'eeti san hiriyyaa ta'eetitti hin himin. Baddu soo taate hin himin. Ufuma gadi dhoofadhu. Wala ufuma gadi dhoofadhu. Dubartoonni cimtuun dubartiin aqlii qabdu rakkoo ofii dhayixee maatittuu tan himanneetu jira. Haguma feete yoo rakkatte haguma feete abbaan manaa isii sun yoo isii cokkon haguma fedhe yoo isii miidhe ta dhayixeen himanne jira. Bultii tiyyaa takka itti seene hireetiyyaa obsee taa'uu qaba. Gaafa tokkonni kun sirraa'uu qaba wanni naa dabe kun jettee ofii gaccabsitee waa hundaa dhuffattee. Meeqa kam inshaallah ta'a abbaan manaa mataa keessa tomaatiin hireetii jettee jiraattu. Wallaahi abbaa manaa isinii tole. Ofi taazabsiisuu dhiisaatii ta hireen isiituu hin tolini. Meeqa kamtu jiraataar hiree hiyyaa maal godharee rabbiin naa hiree carrama hiyyata jettu. Inni akkasumallee gaarummaa abbaa manaa keessanii abbaan manaa keessan maal akka isiniif ta'u badoom abbaa manaa keessanii hin himatinaa. Hiriyyoota teessanitti hin himatinaa. Hiriyyaan teessan hiriyyama waan biraati malee waa'ee bultii keessanii keessan seessisinaa yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif hiriyyaan hundi gaaris miti. Ta hirima keessan hireen gaarii yoo sii taate tasitti hinaaftutu jira. Sii galee taati nama gaarii abbaan manaa keessun nama gaarii yoo ta'eetiin hin jedhe sitti hinaaftutu jira. Kanaaf hiree keessan ofuma keessa dhoofadha. Icciitii jireenya keessanii icciitii bultii keessanii keessanuma qofa. Simaa fi abbaa manaa kee qofa malee namni sadaffaa galuu hin qabu jechuudha. Gaafa san bultiin kee hin diigamaa hin qisaasayaa. Sii galee kanaafiin obboleeyyan kiyyaa maalii fi bakka bultii kanatti cimaatii jabeeffadhaatii bultii keessan bulfadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanaaf sirrii mitii wanni akkanaa. Waan abbaan manaa kee godhisiin jedhe godhi haga dandeettu. Inni waan ati hin dandeenye godhisiin hin jedhu namni yaadu jechuudha. Kanaafi nagaa naa turan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Na jajjabeessuu keessaniif naaf galatoomaa.